sadarkaa xiqqaa of danda'ee akka kophaaniyaatti fudhachuu akka danda'u beekamaa waan ta'eef yoo dargaggoo qofaaf jenne abbaa lafaaf dursi ni kennama kan jedhu wajjinsi wal dhiituu waan danda'uuf Ireenii yookiin koopperiin lafaa abbaa lafaa tokko irratti yoo argame kaapitaala ka'umsaa namni sun yoo qabaate dursa abbaa lafaaf kennama erga jennee joint venture uumee qaama lammii alaa wajjin illee oomishuu waan inni danda'uuf akaakuu albuudaa fi haala kenniinsa isaa fi bakka inni itti kennamu wajjin wal qabatee qofa kan jedhu as keessa hin gashinee jechuudha. Dargaggooma kana wajjin wal qabatee kan jiru ammonaatti kan nu rakkisaa jiru Oromiyaan akaakuu albuudaatiin badhaatuudha. Haa ta'u malee poteenshaalli albuudaa kun persentii 20 iyyuu adda bahee hin jiru. Kana yoo jennu maaltu eessatti argamaa ammamtu argama kan jedhu deebii guutuu waa hin argatiniif dipaarcherii bara kana gooneen sektoraalee dhimmi ilaalanii fi yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa wajjin ta'uun akkasumas Itoophiyaa Jiyooloojikaal Sarvee wajjin ta'uuf qorannoo albuudaa keessumaa albuudaalee sasalphoo qorannee akka kallattiin dargaggoof darbu kiiloomeetira iskeerii 400 ol qoratannee dabarsinee jirra jechuudha bara kana. Inni kun ammas cimee itti fufaa yoo kana goone bakka adda baasnee irratti kallattiidhaan biiroo industirii fi enterpiraayisii wajjin taa'amee ammas jira dargaggoo ammas danda'a kan jedhu kana qorannoo itti deemamaa jira. Ammatti garuu gaaffiin jiru albuunni sirriitti adda hin baane baay'inaan kan jedhu kana fudhannee ni dabarra irratti hojjennaan. Eegumsa naannoo wal qabatee kan ka'e already seerri adabsiisuun turre. Eeyyama fudhataa yoo mufate dhiisee ba'a waan ta'eef maashinii duwwaacha irratti ittisuu dandeenya isarraa kan hafe himata mana murtii irratti mannee kan ittiin adabsiisnu waan hin jirreef as keessa sirriitti hammatamee jira. Ittaansee dhimmoota bu'uuraalee misoomaa wajjin wal qabatan yeroo baay'ee bakki irratti jeequmsi ka'u kontiraaktaraa fi dargaggoo keenya wajjin bakka bu'uuraaleen misoomaa daandii, bishaan, hospitaala, riiqa irratti hojjetaman fi albuuda wajjin wal qabata. Kana wajjin wal qabatee piroojeektoota 36 ol barreen gaddaan rakkisaa turan amma hiikamanii jiran keessumaa Asiyaana Adaamii Tulluu wajjin illee wal qabatee Moojoo Hawaasaa Expressway irratti illee rakkoon mudataa ture warra achirraa dhuftanii beektu. Wanti jiru ifatti labsii federaalaan bahee 678 2002 irratti bu'uuraalee misoomaa mootummaan hojjetamaniif galteen albuudaa tola fayyadamu yommuu jedhu royaalitiin kaffalanii taaksiin kaffalanii jechuudha. Inni sadeeffaan lafa kaazinaa mootummaa keessa jiru yoo ta'e beenyaa hin kaffalanii jechuudha. Inni arfeeffaan kontiraaktarri suni kaapitaala yookiin immoo baajata galtee albuudaa kana keessa yeroo mootummaa wajjin walii mallatteessu achi keessa hin gashine yoo ta'e tola fayyadamaa jechuudha. Kana ala yoo achirratti baajannis qabameera ta'e debil peementii waan ta'uuf dura kontiraaktarri agrimentii sana ilaallaa jechuudha. Agrimentiin mootummaa wajjinis gatii albuudaa kaalkuleet godhatee gashateera taanaan gatii albuudaa kaffalaa jechuudha. Yoo achi keessa firii ta'uun isaa beekame kanarratti kan ilaalamuu qabu yoo manni qotee bulaa irra jiraate qabeenyi qotee bulaa irra jiraate beenyaan ni kaffalamaa jechuudha qotee bulaa sana. Filannoowwan sadii qabanneetiniin wixinee kana yeroo hojjennu filannoowwan sadii tokkoffaa labsiin albuudaa sun akkaataa heera jedhame sadiin akkaataa heerarra taa'e saniin dhimmoota bulchiinsaa dhimmoota hayyama kennuu hayyama haquu haaromsuu fi kan kana fakkaatan waan fudhateef albuudawwan keessattuu gurguddaa kan jedhaman kan akka petrooleemii, naachuraal gaas fi albuudawwan sookoo bifa makaanaayizeshinii hojjetaman dhimmoota akkasii irratti kan garasitti fudhate waan ta'eef isa fooyyessuun barbaachisaadha waan jedhu filannoo tokko akka filannoo tokkotti fudhatamee ture. Haa ta'u malee garuu rakkoo albuudaa bulchiinsa albuudaatiin wal qabatee amma qabnu hiikuudhaaf inni sun yeroo fudhata. Adeemsa mataa isaa qaba. Mana maree bakka bu'oota ummataatiin irratti maratamee yaadni fooyya'insaa dhiyaatee irratti maratamee adeemsa isaa eeggatee fooyya'uu qabaata. Kana malees immoo mana maree federeeshinittis labsiin sun heerawaa yoo hin taane akka fooyya'u taasisuudhaaf adeemsa deemamuu qabaata. Garuu haala qabatamaa amma jiruun bulchiinsa albuudaa keenya rakkoo keessa jira. Kanaaf rakkoo kana furuudhaaf isa adeemsa sana deemuun baay'ee yeroo fudhataa bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u. Kanaaf fuulduratti kan irratti hojjetamu ta'ee filannoon kun akka hafu taasifame jechuudha. Lammaffaarratti maaliif heera mootummaa qofarratti dhaabbannee labsii bulchiinsa albuudaa kan federaalaa sanuu kan faallessu maaliif hin baasne
filannoon jedhu tureera jechuudha. Isa kanaa wal qabatee tokkoffaa heeruma mootummaa naannoo keenyaa yoo laalle 49 muraa 3 A jalatti kan taa'e caffee mootummaa naannoo Oromiyaa labsii heera mootummaa federaalaatiif seerota mootummaa federaalaatiin waliin faallessine baasa jedha. Kanaaf inni kun tokko danqaa tokko ta'ee kan nutti mul'ateera jechuudha. Lammaffaa irratti raawwii wajjin wal qabate. Raawwii wajjin wal qabate egaa federaalis hayyama kennuu haaromsuu haquu kanarratti aangoo kan qabu dhimmoota albuuda gurguddaa duratti kaasisanii wal qabate mootummaa federaalaati jedha. Akkasumas naannoon immoo kan kana faallessu yoo qabaate biyya tokko keessatti labsii garaagaraa kan wal faallessu akkasumas hojimaata irratti rakkoo ta'uu kan danda'u raawwii irratti rakkoo ta'uu kan danda'u falmiis mana murtiis dabalatee falmii adda addaa kaasuu kan danda'u baasuudha waan ta'eef bu'aa qabeessummaa hojii misooma albuudaa kanaaf rakkoodha waan jedhu fudhatamee labsiin faallessu yookiin immoo akkaataa heeraatiin haa ba'u kan jedhamu filannoon kunis akka hafu taasifame jechuudha. Dhumarratti filannoo sadaffaa kan ture seera labsii federaalaa saniin waliin faallessine dhimmoota aangoo naannoo ofitti jedhamee achi keessatti kenname keessattuu albuudawwan ijaarsaa wajjin wal qabatee guddarraa kaasee hanga xiqqaatti albuudaalee sadarkaa xiqqaa addaa kanneen akka sookoo kan mala aadaatiin oomishaman akkasumas albuudaalee aadaa kan jedhaman dhimmoota akkasii irratti bahuu qaba kan jedhu irra gahamee rakkoo qabatamaa amma jiru furuudhaaf filannoon sun fudhatameetiin kan itti deemame ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf iftoominaaf dhimmi kun sirriitti hubatamuu qaba. Ammas assaayimentiin guddaan qabsoon guddaan kan jiru labsii federaalaa san akka fooyya'u taasisuu labsii akkaataa heeratiin hundi irratti walii galuu danda'u qabeenya naannoon bulchuu akka danda'u taasisu akka bahu taasisuun barbaachisaa yoo ta'e immoo mana maree federeeshiniis naannoon bakka bu'aa achi keessaas qaba mana maree bakka mootummaa taasis bakka bu'iinsa qabna waan ta'eef kallattii saniin deemuun isa kana sirreessuun barbaachisaadha. Ammaaf garuu dhimmoonni hammata maaltu fooyya'ee dhimma jedhuunis wal qabate aangoo qabnu keessatti albuudota gosa kamii irratti hayyama akkamitti kennina akkamitti ta'eef akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Qotee bulaa wajjin wal qabatee paakeejiiwwan jiran jiru mirga dursa argachuu lafa isaa irratti lafa qabiyyee isaa irratti mirga dursa argachuu mirga beenyaa argachuu akkasumas immoo sheerii misooma lafa isaa yookiin immoo qabiyyee isaa irratti taasifamu keessatti sheerii argachuu kanarrattis dabalatee fandii misooma hawaasaa abbaan qabeenyaa yookiin immoo qaamni lafa qabiyyee san irratti investi godhu gahee akka taphatu karoora misoomaa akka qabaatuu fi kontribiuut akka godhu akka kennu sanirraayis qotee bulaanis fayyadamaa akka ta'u kan taa'e jechuudha. Kan biraa eegumsa naannootiinis wal qabatee dursee qorannoon sakatta'insa dhiibbaa geggeeffamuu akka qabu taa'ee jira jechuudha. Akka ulaagaa hayyamni ittiin kennamu yookiin immoo hayyama argachuuf taa'e keessaa tokko isa kanaadha jechuudha. Kanaan alattis deebisee sirreessuu akka qabu. Qaamni lafa sanitti fayyadame gaafa xumuru waliigaltee isaa gaafa adda kutu lafa san deebisee misoomsuu akka qabaatu sanarras darbee immoo fandii misoomaa jechuudha. Fandii deebisanii misoomsuu yeroo yeroodhaan kontribiuut akka godhuu fi isaanis lafti suni deebi'ee bakka jirutti akka deebi'u akka sirratu gochuun akka danda'amu taa'ee jira jechuudha. Seerota lafaa wajjinis immoo akkasuma kan ilaalameedha jechuudha. Biiroo lafaa wajjinis mariin adda addaa taa'ee irratti taasifamee jira. Kanaaf walumaa galatti seerota jiran kan sakatta'ee fi akka waliin faallessine hojii irra oolmaa labsichaatiif akka miidhaa yookiin immoo rakkoo hin taaneen ilaalamee kan sirratti ta'uu sun barbaada. Galatoomaa.
Baay'ee galatooma dhimmoota kabajamaa miseensi caaffee kaasee irratti ibsi gahaan irratti kennamee jira amantaa jedhuun qaba. Akka caaffeettis dhimmi kun dhiyaatee albuudota gosa lamaan jiran uumamaan jechuudha. Albuuda sibiilaa fi sibiilaan ala jiran akka Oromiyaatti maal qabna kan jedhusanii fi achi keessatti hirmaannaa fi fayyadamummaan uummata keenyaa maal fakkaataa eegumsa naannootiin wal qabates dhiibbaan geessisaa jiru maalidha? Deebisanii misoomsuu irrattis gahee akkamii bahachaa jiranii? Carraa hojii uumuudhaaf fayyadamaa jiramoo gaassaabdummaadhaaf qaaba uumetu rakkoo biraatiif nu saaxilaa jira akka naannoottis akka sabaattis kan jedhu sana sadarkaa biyyaatti maalirraa fayyadamaa turre maal dhabne keessaa immoo sadarkaa naannootti maal fayyadamne maal fayyadamoo osoo qabnu dhabne kan jedhu sana hamma danda'ametti koreen dhaabbiis ilaaluudhaaf yaalii gooneerraa koree dhaabbii waliin taanee hooggansa keessaa namootni amma gaaffii kaastan haarawa waan taataniif malee muudamaaf reefu kan dhuftan jechuu kooti. Kaabinee duraan turanii tokkoffaa kaabinee laaleetti kan nuuf erge lammaffaa kaabinee hunda waamne hiriingiidhaaf dhiyaatee irratti mari'atameetii jira. Waliigala isaa ibsi kennamee jiru gahaa waan ta'eef dhimmootni adeemsan rakkoo uuman hojii keessatti rakkoo qabatamaa fidan jiraannan qabeenya muraasa dhumataa ta'e bakka buusuu hin dandeenye kanarratti rakkoo jiru kamiyyuu kabajamaan caaffee kun ammas irra deebi'ee wantootni ilaaluuf isa dirqisiisu jiraannan kan laalu ta'uu isaa kaasa. Ammaaf garuu xinee dhiyaate irratti ibsi kenname gahaa waan ta'eef gara sagalee kennisiisuutti deema. Sagalee deeggarsaa. Tokkoof 67 tokkoof 35 tokkoof 52 sagalee mormii sagalee mormiin jiru miseen sagaleen kennin miseensi sagaleen kenninen jiru tole akkaataa sagalee kennameetiin sagalee deeggarsaa 456 sagalee guutuudha. Sagalee mormiin jiru miseensi sagalee laanneen jiru waan ta'eef sagalee guutuudhaan mirkanaa'eetii jira. Akkaataa kanaan labsiin lakkoofsa 91 muraasa 1997 ture irra deebinee fooyyessuuf dhiyaate labsii gubbaarratti lakkoofsa labsichaa 223 jettanii barreessitu gubbaarratti 223 muraa 2012 umarratti mata duree jalatti jechuudha iddoo duwwarratti ammas 223 muraa 2012 umarratti guyyaa iddoo jedhutti gurraandhala 11 kan jedhuun guutna jechuudha. Dhiyeessitoota wixinichaa ammas galateeffachaa gara iddoo isaaniitti kabajaan akkanaa simattaniin affeeraa kabajamoo obbo isaan ammas as turtu jechuudha. Kan itti aanu ajandaa 6ffaadha.
Ajandaan jaaffaan wixinee labsii fandii daandiiwwan Oromiyaa hundeessuudhaaf bahe irratti mari'achuun mirkaneessuu ta'a. Haaluma kanaan dura taa'aan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraa caffee Oromiyaa kabajamoo obbo Isaa Boruu fi dura taa'aan koree dhaabbii dhimma bu'uuraalee misoomaa caffee kabajamoo obbo Ahmad Dhiifama isinis hin deebitu. Akkasumas ogeeyyiin dhimma kanarratti ibsa kennuudhaaf asitti argamtan gara waltajjiitti dhufuudhaan kabajamaa miseensa caffeetiif akka dhiyeessaniin isin affeera. Kabajamoo Afyaayii kabajamtoota miseensota caffee guyyaa 11/6/2012 yaada murtii lakkoofsa 2/2012 wixinee labsii fandii daandiiwwan naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe ilaalchisee yaada murtii koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraaf koree dhaabbii dhimma bu'uuraalee misoomaa caffeetiin dhiyaate. Koree qindeessituu caffee walgahii guyyaa 12/5/2012 geggeesseen wixinee labsii fandii daandiiwwan naannoo Oromiyaa hundeessuuf qophaa'ee dhiyaate irratti hooggantoota abbaa taayitaa daandiiwwan mootummaa naannoo Oromiyaatii fi qaamolee wixinee qopheessan waliin haala qophii fi barbaachisummaa wixinichaa irratti marii erga taasisan booda akka labsii gurmaa'insa hojmaata naamusa miseensaa fi sirna walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaatti irra deebiidhaan bahuuf murteesse lakkoofsa 201/2009 keewwata 26 keewwata xiqqaa 5tiin karaa bilchina qabuun erga qorate booda yaada murtii akka dhiyeessan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraaf koree dhaabbii bu'uuraalee misooma caffeetti qajeelchee jira. Haaluma kanaan koreewwan lamaan guyyaa wixinichi qajeelfame irraa eegalee gadi fageenyaan qorachuu fi yaada galtee ta'an waltajjii marii uummataa irraa walitti qabachuudhaan xiinxala geggeeffamee dhimmoota sirreeffamuu qabu sirreessuu fi fooyyeensa irratti taasisuudhaan gabbifamee gabaasaa fi yaada murtii dubbisa lammaffaa koree qindeessituu caffeetii dhiyaatee fudhatama waan argateef gara kabajamoo caffee kanatti dhiyaatee akka ragga'u murtaa'ee jira. Wixineen labsii kun yoo ragga'e daandiiwwan naannichaa suphuuf fooyyessuuf nageenyummaa isaanii mirkaneessuuf maallaqa barbaachisaa ta'e dhaabbataadhaan walitti qabuudhaan rakkoowwan gama kanaan jiru kan furu taasisa. Kanaaf kabajamoo caffeen kun wixinee dhiyaate kana irratti gadi fageenyaan mari'achuudhaan akka raggaasu gaafachaa ibsa dabalataaf qaama wixinicha qopheesseef carraan akka kennamu kabajaan gaafadhaa. Galatooma. Galatooma kabajamoo Afyaayii akkasumas kabajamtoota miseensota caffee ani gabaabseetuman barbaachisummaa fandii daandiiwwan Oromiyaati gabaabseeman kaasaa. Akkuma beektan fandiin daandii kun wixineen labsiisaa qophiin hojmaatni isaa erga irratti hojjetamuu jalqabamee qooda fudhattoota baay'ee hirmaachisuu erga jalqabnee naannoo amma waggaa lamatti siqaa qooda fudhattoota baay'eetu yaada kennee marii babal'aatu irratti gaggeeffame. Akkasumas qaamonni isaan ilaallatu sadarkaadhaan yaada galteef ta'u erga irratti kennanii barbaachisummaan isaa kaka'umsa mana hojii keenyaan as amma sadarkaa amma ammas gaheera. Kaleessas kabajamtoonni miseensota caffee kanaa rakkoo gama bu'uuraalee misoomaatiin jiru gaaffii yaada
karaa tokkos karaa biraas bal'inaan ka'aa ture. Rakkoon isaa dhuguma kan lafarra jirudha. Isa kana hiikuudhaaf furmaata waaraa itti kennuudhaafidha kan har'a wixineen labsii kun qophaa'ee. Kanaaf inni tokko barbaachisummaan isaa gama tokkoon dinagdee keenya daandiin hidda dhiigaati jedhama. Dinagdee keessatti shoorri inni qabu daandiin meeshaa gara badhaadhinaatti nama geessu biyya tokkoof guddinatti meeshaa guddinaati, meeshaa badhaadhinaati. Baadiyyaan Oromiyaa misoomuu qabaa, badhaadhinaatti ce'uu qabna yoo jenne daandiin keenya karaa waaraa ta'een sirriitti ijaaramuu qaba. Inni kan biraa dhaqqabamummaa fayyaa akkasumas nageenya naannoo keenyaas dabalatee naannolee ollaas faana qabnu sirriitti dhaqqabamaa ta'uudhaaf misoomni daandii dirqama barbaachisaadha jechuudha. Inni gama biraatiin gamni sadaffaan waggoottan 20 darban faana har'annaa wal bukkee qabnee ilaallu kuufamni daandii keenyaa dabaleera jechaadha. Baran amma dabaleera. Haa dabaluu malee immoo humna isaatiin ol humna tiraafikaa guddaa keessummeessaa jira. Sana jechuun immoo manca'aa jira. Manca'aa jira jechuun immoo deebisamee suphamaa hin jiru, bulfamaa hin jiru, gaaffii bulchiinsa gaarii kaasaa jira jechaadha. Kanaaf wixineen labsii kun barbaachisaadha. Inni dhumaa fi qabxiin arfaffaan fandiin daandii kun barbaachiseef ammayyuu fedhiin misoomuu, fedhiin bu'uuraalee misoomaa daandii dabalataa hawaasa keenya biraa guyyaa guyyaatti dhiyaachaa jira jechaadha. Ammas misoomni isaa galma hin geenye dheebuu guddaatu jira. Isa kana karaa waaraa ta'een karaa bu'uura qabuun deebiitti kennuuf immoo madda maallaqaa barbaachisa jechaadha. Madda maallaqaa dhaabbataa ta'e, madda maallaqaa yeroo hundumaa akkaataa fedhii jiruu fi rakkoo jiruun deebiitti kennuu danda'u madda maallaqaa barbaada. Tarii akkuma waliigalaatti daandiiwwan cirrachaa fi asfaaltii dabalatee akkasumas daandiiwwan sagantaa waliin gahinsa daandii baadiyyaatiin dabalatee kuufamni daandiiwwan naannoo keenyaa naannoo 58,000 fi 260 wayiiga jechaadha kiiloomeetira. Isa kana keessaa parsantiin 74 daandii baadiyyaati. Keessumaa kan sagantaa waliin gahinsa daandii baadiyyaatiin yuuraappii isa jennu jechaadha. Isaan kan ijaaramedha jechaadha parsantiin 74 kun. Parsantiin 74 kun madda maallaqaa ittiin bulfamu, madda maallaqaa ittiin deebisamee suphamu, madda maallaqaa deebisamee ittiin ol guddifnee fooyyessinee gaaffii uummataa guddatee dhufaa jiru kanaa fi fedhii dinagdeen keenyas deemaa ol guddataa jiru kana faana wal simsiisuudhaaf madda maallaqaa barbaada. Kanaaf isinis miseensonni kabajamaa miseensonni caffee kanaa kanuma hubattanii garuulee yaa'u gaaffiin isaayyuu simbiraayyuu kan jiru tarii gaaffiin keessan maaliif tursiistanidha. Amma wixineen labsichaa amma as ga'eera kabajaan akka nuuf mirkaneessitan gaafadhaa. Galatooma. Galatoomaa isinis akkaataa maduraa sanaan kanas dursitanii argattanii jirtu waan ta'eef gaaffii yaadnoo jiraate carraan isinii kenna toora kanarraa. Kabajamoo achi jirtan aadde eeyyeen as gidduu kanarraa. Isiniif tokko. Dhumarra kan jirtan jaaba keelloo kan uffattan as toora kanarraa.
Isinii fi achi dhumarra kan jirtan itti fufaa. Galatoomaadha. Labsiin kun akkaataa inni itti qophaa'ee fi yaadamee itti qophaa'e waan baay'ee barbaachisaa fi faayidaa uummata keenyaatiif yaadamee ta'uu isaa waan nama mul'isu qaba waan ta'eef barbaachisaan jedha. Kanaaf yeroo ammaa kana uummati keenya kan bu'aa jiru rakkoon daandii uummati daandii hin qabne jechuun uummata miila hin qabne jechuun osoo qotee jiru gabaatti dhiyeeffachuu rakkataa jira. Midhaan qulqullina qabu oomishee qulqullina ala gabayaa dhiyeeffachaa jira jechuudha. Kanaafuu daandiin miila uummata keenyaa waan ta'eef uummata keenyaaf ammoo barbaachisaa fi murteessaa waan ta'eef diinagdee keessattis qooda olaanaa waan qabuuf daandiin baay'ee murteessaa fi barbaachisaa ta'uu isaatirraan kan ka'e maddi baajetaa akkanatti barbaadame rakkoo uummata keenyaa furuuf itti yaadame waan ta'eef ani maddi baajetaa kun yookaan maddi fandii kana dabalataanis barbaadame inni amma asirra wixineerra ta'e kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oole rakkoo hawaasaa keenyaa rakkoo hawaas diinagdee ka saaxilamaa jiruuf dhimma daandii sababa daandiitiin waan ta'eef daandii argachuu uummati keenya waan hin dandeenyeef rakkoo fi komii hammaataa nukka ta'ee jiru nuyis uummata keessa bahuuf uummata dubbisuuf uummata mariisisuuf rakkoon daandii kun akka waliigalaatti rakkoo hammaataa akka biyyittiitii fi akka naannoo irraa dhunneertilla waan ta'eef dhimmi kun hatattamaan hojiitti kameeraate daandiin suphuu fi isfaaltii jijjiiruu fi komii hawaasa keenyaa bal'aa waan ta'eef kallattuma kaa'ame saniin yoo hojiirra oolee jedhee tajaajilaa fi fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessee jedhe uummata keenyas ni fayyada gama diinagdeetiinis gama hawaasummaatiinis gama kamiinuu uummati keenya daandii annaan of jiraachisuu fi biyyas jijjiiruu fi oomisha isaa gabaatti dhiyeeffachuu fi gama hundaan fayyadamaa ta'a waan ta'eef ani baay'ee barbaachisaa waan jedhu san qaba. Komii uummata keenyaa deebisa waan ta'eef bacaan waliin falmisiisu garuu hojiirra oolmaa isaatii fi to'annaa fi hordoffii isaa suphaaf ka jedhame kun hordoffii hin qabu daandiin keenya kanaan duraallee hordoffii hin qabu kan maan ciccite suni sabab isaa harcaatii baajetaatii fi maddi baajetaa isaan suphamu isaa hojjetamu sababa dhabameef jedhamaa waan jiruuf inni kun ammarraa ka'e hojiirra oola jennee eenna waan ta'eef akkaatuma yaadamee karoorfamee wixinee kanaani hojiirra hawaasa keenyaa oolee gaaffii uummata keenya daraan deebisuu danda'a waan jedhu san qaba. Galatooma. Isiniif galatooma yaanillee carraa argadheef haa ta'u malee labsiin fandii daandii kun adoo tokkoo miti labsi tokkoo miti adoo dhibba baasanii namatti tola. Maaliif jennaan barbaachisummaan isaa fayyaa namni tokko fayyaa argachuuf daandii yoo jiraate karaa san achirra bu'aniitiin dheena xaabiyaan tokko achi jiraatee hospitaalli tokko karaa daandii sanirra dhaqeet uummata kana tajaajila. Deettuun takka achi qaariidhaan odoolee gadi dhoofin halkan odoolee gadi dhoofin daandiin adoo jiraatee hatantamaan bakka barbaachisan geetti sa'a saniin jechuudha. Ani labsii tokko miti adoo kudhan labsamee barbaachisaadha haga ammaatu qorannoo fi qo'annoo bira hin geenne na fakkaate malee haga kana turamuu hin qabu. Maaliif jedheeti kakala dubbadhane qotee bulaan tokko dhiisaa nama biraa daandii yoo jetteen ni mirqaana qotiyyoo ofii gurguree waan qabu gurguree garana ta'ijiisuun barbaada. Fayyaa si ijaarra mana barumsaa si ijaarra jechuudha daandii si ijaarra yoo jedhaniin itti gammada. Hin turame gamma qorannoon isaa silaayyuu karaan keenya kuni ka dura akka Yuraappii yaanii bakka hin geennetu jira amma parsantii aanaa lafa gammoojjii akka hin geennetti beeyna amma Yuraappii ka jedhamu kun mikiraatum humna aanatti ol waan ta'eef Oromiyaan humna ittiin qabu jedha aanaan akkasii bira ga'uu dadhabee haga amma akkasumatti fayyaan biran jiru fayyaa aduun argatiin du'a sababa daanditiif. Mana barumsaan qabu daasii muka jalatti barata sababa daanditiif ka'umsi kana maraa daandiidha
rakkoon kana mara daandiidha jechuudha. Duraayyuu qorannoo fi qo'annoo bira hin geenne wanni kun waan hatattamaan barbaachisu tokkoo miti ani adoo labsiin kun jiraatee itti labsinee hatattamaan wanni kun hojiirra oole natti tola jedhaa galatooma. Aadde achi jirtanii kan harkaa garanaa. Namiti. Carraa naa kennuuf galatoomaadha. Osoo labsiin baajata daandii kun osoo hojii mana kanaa tahee hojii labsii guutuu keessatti xiyyeeffannaa argatee irratti mari'annee nuti tola. Iddoon hawaasni keenya itti rakkataaru iddoo tana iddoon silaa baajanni itti xiyyeeffatame wanni harki hawaasa keessaa qabullee seeraan koreen addaa itti ijaarame baajannummaan isaaf qabamullee xiyyeeffannaa nu godhate jidduun hawaasni keenya itti miidhamaa jiru jidduu tana gandaaf ganda keessatti yoo xiqqaate oomishni barana roobaa waliin badaa bahe kun gandi tokko oomishni gandi tokko qabu ganda tokko keessatti badaa bahe xiqqaatoo amma akka kanaa kennaatti ka kumtaala 100 qotatee dinnicha jedhe jidduu sanitti jalaa bade karaa dhabaa. Osoo taate xiyyeeffannaan itti kenname baajata ka ifaa labsinaa ka bishaanii labsinaa wanni harki hawaasni keessaa qabullee beekumtii argatee koreen addaa itti godhame ka gandaaf ganda wal qunnamsiisu ganda kana keessa oomishni jiru ganda kanatti asin taruu gandoolee tokko tokko kun baajaajii balbalaa qaba baajaajiin isaa wayita roobaa hin dhaabatti kun gaarii qaba gaariin isaa gizee roobaa karaa asbaa walitti hin qabu baajanni akkana qabamuuf nu fayyadamummaa uummata keenyaati hin guddanna jennee biyyi keenya kun amma oomishaaf oomishtummaa irratti guddinarra jira akka qaraa faana 10 lukaan hin deemu balbala isaa baajaajiin jirtu ammoo yaabbatu garroobee jennaan osoo irratti xiyyeeffatamee baajanni qabamuu fi miti aanolee aanaan ka godinaallee aanaan addaan baafateet ganda isaa aanaan addaan baafatee baajanni mootummaarraa barbaachisullee ka hawaasarraa barbaachisullee horii dhaltiitti gurgura hawaasni kenna kallattii jiruun akkanatti qophaa'ee irra mari'achuuf bareeda osoo xiyyeeffannaa nu argatee deebiin hawaasa kennaa ka gaafii ta'ee uummata keessa komii ta'e tokko daandiidha irrachi karatti hafe uummata walitti hin baasu osoo hagana caalallee itti nu yaadamee murtee argate haganaa hin turee waan jedhu qaba. Aadde dhumarra jirtan dhumarra gara balbalaa gararra kan jirtan. Eeyyeen. Galatooma labsiin daandii kun nu barbaachisaa moo nu barbaachisu kaju nu barbaachisa garuu moo dura iddoon ina irraa dhufe argee baa aanaa kombolchaati nu barbaachisaa taanaan nu barbaachisa maaliif nu barbaachisa jennaan dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabe iddoo jira daandiin ilmi namaa tokko edoo yoo daandiin hin jiraanne hin jiraatu dhukkubsataan hin dhaqqabamu misooma irratti wanta ka gurguratee bobbahee galuu waan hin dandeenyeef nu barbaachisa nurraa turee jira kanaaf fakkeenyaaf aanaan kombolcha gammoojjii hammaataa qaba gammoojjii hammaataa ka ifaan takkaan dhaqiin ka daandiin takkaan dhaqiin gammoojjii hammaataa qaba magaalummaan kombolchaa san matummaan isii daandiidhaaf bobbaatee fallaana bu'ee galuu waan hin dandeenyeef rakkoo hammaataa keessa jira baajaaja irra karaa sanirra deeme galgala giraashatti kutaa makiinaan irra karaa sanirra deeme giraashatti kutaa rakkoo hammaataa keessa jira gammoojjii sagal qaba rakkoo hammaataa kan qabu ifaadhaan daandiidhaan bishaaniin inumaa daandiin akka jabaa ol ka'e kan nu barbaachisu daandiidha yeroo duraatiif harargee bahaatii fi hararii fi cinassan jidduu karaa nu dhaabee jira lammaan jechuudha dhagaa bu'uura achiin as seenee jiranii jaama ila hangammaa makiinaan deemuu dadhabeeti dhaabbatee jira makiinaan cufti caccabee tarsaasee galee jira manatti jechuudha kanaaf nurraa turee nu barbaachisaa bu'uuraalee misoomaa sadeen keessatti baay'eedhaan nu yaachiseessis nu gammachiisa
ummatichiif boodaas hin deebi'u daandii kana harkannaan rakkoo ammaataa keessaa bahe je'eetii yaadaa daandii ammaataa ammarra bobbaheerra galu jiru baajaa cuftii bu'uura keessa galee jira mana keessa galee jira daasa keessa galee jira karaa hundaan nu barbaachisa irraa hin deebinu bu'uuraalee misoomaa sadeen keessatti aanaan kombolchaa rakkoo ammaataa keessa jira bakkattiin isaanis ifarraa qaban aanaan kombolchaa ifa qaba yoo laaltu bahaa fi dhiyaan qaba kaabaa fi kibbaan faanusa shidata isa dandeeyyii qabu malee faanusa shidachu jira hiyyeessi faanusaan jiraata magaalaa kombolchaa tan finfinnee dura jaaramtee yeroo qabdu sun magaalaan kombolchaa gadatoo hamtuu keessa jirti rakkoo ammaataa keessa jirti booyaa jirti yoo deemaa nuti bakka tana dhufne maal nu gootanii dhuftan nuun jedhanii dhugaadha gaaniin takka nu boodan deemne bishaan tarsaasamee hafe sibiiluu irratti deebi'een jirre yoggaa 95 dhaabamee jiru sibiilli isaa cufti faca'ee jira fallaan warra Mahammad irratti akkasuma dubbachaa jirra guyyaa tokko nuti nusne Adde gaggabaabsati waanuma dhiyaate irratti. Gabaabsine galatooma carraa arrumaaf man harkachuu hiyyaaf. Arra carraan arga geetanaaf hin dubbadhaa manni dhiifama naa godhaan arraa sirlaalinaadha. Galatoomaadha daandiin nu barbaachisa daandiin kun akka nu hubatamu gabbuutanii akka nu laaltanii barbaadaa galatooma. Galatoma gaaffii hubannoon qaba tokkoffaa madda galii sassaabuu keessatti baay'eensaa kaffaltii kan misooma albuudaa kan abbaa taayitaa geejjibaa oomisha albuudaa fi heeyyama haaromsuurraa jedha wanni kanoo kaaznaa mootummaa isa guddaatti galudha jechuudha qarshiin kun. Waan haaraan arge taarifa daandii amma ganaa murtaa'uu fi kennaaf hirmaannaa uummataarraan kan hafe inni kaan bajetuma mootummaa kaaznaa mootummaatti qarshii sassaabamee galudha jechuudha. So amma isuma kan mootummaa kaaznaa guddaatti galu iddoo lamatti qoodame akkan hubadhutti. Kanaaf bajeta caffeen kun hin labsaa ammas isa kan daandii kanas caffeetti dhiyaatee hin labsama moo boordiidhaan kan inni murtaa'u. Yoo sana ta'uu baate isuma kaaznaa mootummaa isa guddaatti galee yeroo bajeti labsamu qooddiin kun maaliif hin labsamuuf yoo waan jedhu gaaffii kanatti ta'u. Taarifa daandii fi kennaaf hirmaannaa uummataan kan argamuurraan kan hafe inni kaan isuma kaaznaa mootummaa guddaatti galutu iddoo lamatti qoodame waan ta'eef utuu achirratti iftoominni kenname. Dhumarraa keewwata 7 irratti dhaabbanni bosonaa bineensa bosonaa kaffaltii bosonaa irraa argamu sassaabee herrega fandichaatti galchaa dhaabbati bosonaa bineensi bosonaa wanni dogoggoruu baadhee intarpiraayizii galii mataa isaatiin bulu natti fakkaata. Akka jirutti as galcha yoo ta'e maaliin bulaa waan jedhu. Moo bu'aa guddaa argaturraa waan murtaa'e galcha jechuudha moo akka jirutti achi galcha yoo ta'e moo intarpiraayiziin kun maaliin bula ofuma bulcha waan ta'eef kan jedhudha galatooma. Galatooma kabajamoo fayyaa'ee labsichi kun achirraa qaamni labsi kana qopheesse gaaffiin isin kaastan hin ture kan jedhu ta'e malee hin jedhamuuf xiqqoo dhimma kanarratti maaliif yeroo Dr. Habtaam jiran irratti akka carraa ta'ee waldaalee geejjibaa iddoo bu'ee mari'adheen tureyyuu dhuguma hin turame. Caffee darbetti irratti illee dhimma kana kaasee jira maaliif haala qabatamaa daandiin keenya irra jiru haala qabatamaa daandiin baadiyyaa irra jiru baay'ee rakkoo guddaadha. Kanaaf dhimmichi kun baay'ee gaariidha baay'ee sirriidha jechuu barbaadeeta maaliif kallattiidhaan abbaa bira deeme daandii baadiyyaattis yeroo appiidhaan ijaaruudhaaf hirmaannaa qotee bulaatti malee ammaan dura bal'inaan akkasitti eenyutu irratti hirmaata qaamni irratti hirmaachuu qabu kaminni kan jedhu kana wanni bal'inaan ka'e waan hin jirreef barbaachisummaan isaa gaariidha maaliif achirratti marii bal'aa goonee irraa mariin godhame marii gaariidha namni waltajjii san irratti mormee ba'e hin jiru maaliif dhimmoonni irratti hirmaatan albuuda wal qabatee qotee bulaan oomisha isaa magaalatti baasuu wal qabatee konkolaattonni achirra deeman akkamitti abbaa daandii sanii ta'u
konkolaachisaan tokko daandii sanaaf yoo kan waa baasu ta'e abbaa daandii sanii taa'ee mararamaa jechuudha daandii saniif illee fe'isa hin taane illee fe'isa garmalee illee fe'isa hin taane illee irratti fe'atoo deemuudhaaf akka isa mararutti kan xinnoo haalli isaa gaariidha maaliif keessa isaa waan xinnoo duraan mari'adheef kana hojii wal qabatee anamma boordiin sadarkaa naannoo irraa ka'ee amma aanatti irreen hundaa boordii sun eenyu hammataa kan jedhu kana qaamoleen boordii san keessatti hirmaatan eenyu isaanii oduu kaa'ame seektaraanis oduu kaa'ame seektara qofaan oduu hin taane akka kiyyaatti akka yaada kiyyaatti mootummaa seektarri mootummaa qofti oduu irratti hirmaachuu baate keessumaa'uu waldaaleen geejjiba kan geejjiba fe'iinsa goggogaattis haa ta'u kan uummataas haa ta'u warri biyya qaxxaamuree deemu kunis haa ta'uuti waldaaleen kunis irratti hirmaatanii akkasumas immoo namoonni beekamoon abbaa qabeenyaa ta'an boordii kana keessatti kan hirmaatan yoo ta'e galii daandii kanaatiif galii fandii kanaatiif galma ga'iinsa labsii kanaatiif waan baay'ee gumaachuu waan danda'aniif oduu akkasitti yaadame kan jedhu kana yaaduma gabaabaa kaasuudhaaf galatooma. Baay'ee galatoomaa dhimmoota ka'an irratti deebii. Galatoomaa waanuma muraasadha kan ka'e tokko kan waa'ee raawwii irratti baay'eensaa kan mana keessaa ka'ee raawwiin kun dambii manni maree bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa baasu keessatti karaa hojiirra oolmaa fandii daandiiwwanii kana nuuf iftoomina qabuun si'aayina qabuun fi rakkoo nu mudataa ture hiikuu danda'uun kan dambiin bahu ta'a. Dambii ta'u malee fakkeenyaaf saabbii galii irratti tokkoffaa koodii mataasaa qaba. Koodii rood fandii galii sassaabamu seektaruma qaama ilaallatu labsii kana keessa seektaraalee jiran ilaallatan keessatti koodii mataasaa qaba. Koodiima sanaan kan sassaabamu ta'a akkaataa dambii keessatti ibsamuun. Lammaffaa akkaawuntiin isaayyuu immoo addadha. Baank akkaawuntiin isaa kan addaati. Isa keessattidha kan raawwii argatu. Kabiraa kan ka'e waa'ee boordiiti. Inni kunis boordiin kun akkuma sila kaaseen karaa nuyin manni maree bulchiinsaa kallattii kaa'uun dambii keessatti kan ibsame achi keessatti immoo kan keessa galuu qabanis akkaataama isin amma yaada galtee nuu kennitaniin manni miseensi yookaan abbootii qabeenyaa irraas haa ta'u steekholderoota seektaroota mootummaan alas kan jiran karaadhuma rood fandii kana hojiirra oolmaa isaa nu saffisiisuu fi bu'a qabeessa ta'uu danda'uun achi keessatti kan ibsamu ta'a. Karaa kootiin kanuma fakkaataa galatoomaa. Wixinee kanarrattis akkuma kana dura sadarkaa caffeetti hooggansiis koreen dhaabbinis lafa jirutti sirriitti ilaalleetii jirra. Ogeeyyiin dhufanii si'a lama ibsa nu kennanii jiranii qooda fudhattoota waamnee irratti mari'annee jirra. Adeemsa tumaa seeratiin labsiin sadarkaa kanatti yoo ba'e wantoota amma bifa yaadatiin kaastan dabalanii dhimmoota hafan dambiidhaan akkasumas manneen hojii qajeelfamas baafachuu waan danda'aniif kan hafe kaabineedhaan dambii baafachuu danda'u. Manni hojii qajeelfama baafate hojicha milkeessu.
166 125 152 Sagalee mormii. sagalee mormiin jiru. Miseensi sagalee laan. Miseensi sagalee laan hin jiru. Akkaataa sagalee kennameetti sagalee deeggarsaa 445 sagalee mormiin jiru miseensi sagalee laan hin jiru sagalee guutuudhaan darbeetii jira wixineen kunis labsii ta'e jechuudha kanaaf lakkoofsa dambii irratti gubbaa irratti 200 dambiin jedha labsii dhiifama labsii lakkoofsa 224 jettuu gubbaa jalattis akkasuma mata duree jalatti 224 muraa 2012 guyyaa itti ragga'e gurraandhala 11 jenna. Dhiyeessitoota wixinee labsichaa gara iddoo isaaniitti kabajaan gaggeessaa naasimadhaa.